አሊዶሮ አካባቢ የሸፈተውንና ወደ አዲስ አበባ አላሻግርም ያለውን ሽፍታ በጋራ ታግለን ማስወገድ ሲገባን ከዚህ ደጀን መሄድ እንዳንችል ተጨማሪ ሽፍቶች ማበራከታችን ተገቢ ጉዳይ አይመስለኝም። ሊወያዩ ሊነጋገሩ ለፈለጉ ማንኛውም ሰዎች በር ክፍት ነው። ወዱተኛ ጀልቀባቲን Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad shiftoonni Oromoo Finfinnee akka hin deemne Amaara yeroo dhorkan isaan irratti qabsaa'uu osoo qabnu naannoo Amaaraa keessatti shiftaan biraa uumamaa jiraachuun fudhatama hin qabu jedhan. Bulchaan biyyattii kun uummanni biyyattii sadarkaa bilisaan socho'uuf hojjechuu hin dandeenye irra gahee jiraachuus yeroo jalqabaatiif ifatti amananiiru. Abiyyi akkamiin uummata Oromoo Shawaa Kaabaa shiftoota fakkeessuudhaan arra naannoo Amaaraatti dhiyeessanii akkasumas ammoo waan waggootaaf dho'isaa turan arra ifatti naannoo Amaaraatti dubbatan bal'inaan isin biraan geenya. Oduu gaddaatiif oduu biraatiin abbaa qabeenyaa kan ta'an Haaji Mohammad Jamaal ajjeefamuun dhagahame. Doorsisa ajjeechaa isaan irratti raawwatame Shimallis Abdiisaa hundi kan beekan Haajiin kun ajjeefamuu Jawaar Mohammad galgalaarraa ibsaniiru. Akkamiin ajjeefaman kan jedhuuf eenyutu ajjeese kan jedhu bal'inaan dhageessu. Oduu teenya xumuraatiin immoo namoonni dhuunfaadhaan YouTube fi TikTok irratti oduu dhiyeessan kamuu miidiyaalee dhuunfaa isaanii galmeessuun dirqama jedhame. Kanaanis miidiyaaleen dijitaalaa hundi amma booda dirqama akka abbaa taayitaa jalatti galmaawan labsiin qophaa'aa jiraachuun ibsameera. Gura biraa miidiyaalee dhuunfaa yookaan miidiyaalee dijitaalaa irratti mootummaan kaa'uuf jiru bal'inaan dhageessu. Akka mooltan daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media oduuf odeeffannoo teenya galgalaarraa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaan madageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan kamuu gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota baay'ee biraa akka dhaqqabduuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad shiftoonni Oromoo Finfinnee akka hin deemne Amaara yeroo dhorkan isaan irratti qabsaa'uu osoo qabnu naannoo Amaaraa keessatti shiftaan biraa uumamaa jiraachuun fudhatama hin qabu jedhan. Bulchaan biyyattii kun gama biraatiin uummanni biyyattii sadarkaa bilisaan socho'uuf hojjechuu hin dandeenye irra gahee jiraas jechuun yeroo jalqabaatiif ifatti amanan. Abiyyi Ahmad kana kan dubbatan buufata xiyyaaraa Dabra Maarqos mootii Takla Hayimaanoot yeroo hojii jalqabsiisanitti arra ture. Kanaanis buufanni xiyyaaraa mootii Takla Hayimaanoot kan uummanni magaalaa Dabra Maarqosiif naannawaa ishee waggoota dheeraadhaaf hawwaa turanii fi eeggachaa turan kan gara waggaa 30tiif illee cufamee ture haareeffamee bifa ammayyaatti fooyyeeffamuun arra eebbifamu isaa bulchaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmad ifatti beeksisaniiru. Daandii balalii dheerina meetira 2400 akkasumas ammoo bal'ina meetira 30 irratti kan ijaarame yoo ta'u buufatichi xiyyaarota imaltootaatiif fe'umsaa gurguddoo kanneen akka Kiwwi 400tiif B737 keessummeessuudhaaf dandeettii olaanaa qabaas jedhameera. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmad sirna eebba arraa irratti argamuun haasawaa taasisaniin seenaa durii magaalaa guddoo godina Goojjaan Bahaa Dabra Maarqos ibsaniiru. Magaalaa Maarqos magaalaa eebbifamtuu ta'uu fi konkolaattota moo xiyyaaraan dhufte jedhamaa akka turte kan ibsan Abiyyi Ahmad dabaluudhaanis waggoota muraasa darban keessa buufata xiyyaaraatiif xiyyaaricha irratti rakkoon akka ture himaniiru. Imalli xiyyaaraa gara magaalaa kanaatti akka hin jirree fi imalli konkolaataa illeen qormaata keessa akka ture hubachiisan Abiyyi Ahmad naannoo Amaaraa waraanaan raafamaa jirtu keessatti argamuun haasawaa taasisaniin. Ta'ullee arra imalli xiyyaaraa gara Dabra Maarqos deebi'eera kan jedhan Abiyyi qormaata buufata xiyyaaraatti hojii jalqabuu keessaa tokko irra aanu himuudhaan garuu imala konkolaataadhaan gara magaalaa tanaatti godhamu dhiibbaa keenyaan furmaata argachuu qabaa jechuun cimsanii dubbatan. Abiyyi Ahmad haasawaa arra taasisaniin dhimma godina Shawaa Kaabaa naannoo Oromiyaa aanaa Dagam keessatti konkolaattonni geejjiba uummataa daangaa ce'an irra deddeebiin uguramuu kaases yaada laateera. Finfinneerraa gara kaabaatti kiloomeetira 147 fagaattee kan argamtu karaan Alidooroo yeroodhaa gara yerootti keessumaa kan naannoo Amaaraatti achi deemu imaltootaaf rakkoo ture. Addatti ammoo imaltoonni konkolaataadhaan wayita socho'an achitti uguramaa turuun ni yaadatama. Mootummaan dhimma ugura namoota konkolaataadhaan imalanii kanarratti irra deddeebiin waraana bilisummaa Oromoo komachaa turuun ammoo ni yaadatama. Gareen hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo immoo irra deddeebiin dhimmichaaf deebii kennaa tureen himannicha haalee
ta'ullee deebii kanaafis qaamoleen mootummaa gurmaa'an gocha kana keessatti akka hirmaatan waraanni bilisummaa Oromoo ibsaa turuun ni yaadatama. Waboon gama isaatiin shanee mootummaan ijaareetu namoota naannoo Amaaraa irraa gara Finfinneetti imalan ugguraa jechaa ture. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmad har'a naannoo Amaaraatti argamuun haasaa taasisaniin shiftoonni gammoojjii Abbaay naannoo Aliidooroo keessatti babal'atan Finfinnee hin deemtan jechuudhaan yeroo nu dhorkaa jiranitti isaan waliin qabsaa'uu fi isaan dhabamsiisuu osoo qabnu akka nuti gara Dabra Maarqos hin deemneef ammoo shiftaan dabalataa naannoo Amaaraa keessatti uumamuun sirrii natti hin fakkaatu jedhan. ወደ አዲስ አበባ አላሻግርም ያለውን ሽፍታ በጋራ ታግለን ማስወገድ ሲገባን ከዚህ ደጀን መሄድ እንዳንችል ተጨማሪ ሽፍቶች ማበራከታችን ተገቢ ጉዳይ አይመስለኝም። Yookaan kallattiidhaan shiftoonni Oromoo Finfinnee akka hin deemne naannawa Aliidoorootti gurmaa'anii wayita nu dhorkan nuti isaan irratti Amaarri qabsaa'uu osoo qabnu gama biraatiin asitti faannoon uumamuun isaa dogoggora guddaadha jedhan Abiyyi. Yoo ummata salaalee akka waan ummata Amaaraa Finfinnee hin seenne dhorkaa jiraniitti fakkeessan. Abiyyitti dabaluudhaan shiftoota bakka jiru hundatti dhabamsiisuun nagaaf misooma ummata keenyaa mirkaneessuu qabnaa jedhan. Faallaa kana garuu namoonni bilisaan bakka tokko irraa gara bakka biraatti amma socho'uuf hojjechuu hin dandeenye irra yeroo itti geenyedha jedhan Abiyyi. Yeroo duraatiif dhimma kana yoo amanan dhuguma waggoottan darbe dhaabbilee mirga namoomaatiif akkasumas miidiyaaleen idil-addunyaa Itoophiyaa bakkoota garagaraatti sochiin akka danqamaa dhufe keessuma sababa waldhibdee wabootiif akkasumas mootummaa faannoof mootummaa irraa kan ka'e sochiin akka danqamaa ture ibsaa turan. Abiyyilleen biyya bulchaa osoo jiranii har'a dhimma kana mirkaneessuudhaan Itoophiyaa keessa bakka hunda socho'uun rakkisaa dhufeera jedhan. Dhuguma isaan biyya bulchaa osoo jiranii akkamitti ummata biyyattiitiif nagaa buusuu dadhaban ummanni akka hin sochoone qaama dhorku kamuu akkamiin qaama sanarratti tarkaanfii fudhatanii bilisa baasuu dadhaban kan jedhu Abiyyi waan ibsa godhan hin qaban. Bulchaan biyyattii haasoo isaanii har'aa irraa kan mul'atu immoo ummanni Amaaraa akka Finfinnee hin deemne ummanni Oromoo akka dhorkaa jirutti fakkeessuuf yaalaniiru. Kun ammoo ummata lamaan jidduutti balaa guddaa dhaluu danda'a jedhu xiinxaltoonni. Bulchaa Itoophiyaa irraa Oromoon akkasii jedhanii fakkeessaa akkasii arguun ammoo nama qaaneessaa jedhu namoonni dhimmicha irratti yaada kennan. Abiyyi haasaa isaanii har'aa keessatti gama biraatiin balalliin xiyyaaraan guyyaatti si'a 3 gara Dabra Maarqos akka taasifamu ibsaniiru. Tajaajilli balallii kun jiraatullee namoonni gatii tikeetii xiyyaaraa baasuu hin dandeenye rakkoon isaa mudachuu akka danda'u mirkaneessan. Warri geejjibaaf kaffaluu hin dandeenyes ta'ee warri xiyyaaraan deemuu hin barbaanne asirraa gara Bahar Daariitti yookaan asirraa gara Finfinneetti deemuu yoo barbaadan sana gochuu danda'uudhaaf nagaan baay'ee barbaachisaadha jedhan Abiyyi. Ummata Amaaraatiif ergaa yoo dabarsan asitti mootummaan isaanii qaama mari'achuu barbaadu kamiifuu karri isaa banaadhaas jechuun faannoo waliin dhimma nagaa Amaaraa buusuu irratti akka mari'achuuf fedha qaban ibsan Abiyyi waamicha yoo dhiyeessan. እንዲቻላቸው ሰዎች የነሱን ፕሮግራም የነሱን መሻት እንዳያስተጓጉሉ ሰላም በእጅጉ አስፈላጊ ስለሆነ መንግስታችን ከህዝቡ ጋር በመተባበር ሊወያዩ ሊነጋገሩ ለፈለጉ ማንኛውም ሰዎች በር ክፍት ነው። እጃችን የተዘረጋ ነው። ልባችን ክፍት ነው። እንቀራረብ፣ እንወያይ፣ እንነጋገር፣ ሀገራችንን ሰላም እናድርግ። የማያግባቡን ጉዳዮች ካሉ በሰላማዊ በሰለጠነ የፖለቲካ አግባብ መነጋገር ይቻላል። dhimmoonni irratti walii hin galle yoo jiraatanillee karaa nagaatiif bifa siyaasaa qaroomeen irratti mari'achuu ni dandeenya jedhan. Kanaan ala filannoon biraa kamuu Itoophiyaa hin fayyadu, Amaaraas hin fayyadu, Goojjaamillee hin fayyadu, Baha Goojjaamis hin fayyadu jedhan Abiyyi. Uummannis ta'ee mootummaan rakkoo yeroo ammaa naannoo Amaaraa keessatti mul'atu furuudhaaf waliin dhaabbachuu akka qaban waamicha dhiyeessan. Akkuma beekamu Abiyyi kana kan dubbatan waldhibdee naannoo Amaaraa keessatti isaaniif faannoo jidduutti deemaa jiru hordofeeti. Naannoo Amaaraatti waggaa 3 dura ture waraanni Abiyyi garee finxaaleeyyii Amaaraa jidduutti kan dhalate. Oduu gaddaatiin abbaa qabeenyaa kan ta'an Haaji Muhammad Jamaal ajjeefamuun dhaga'ame. Doorsisa ajjeechaa isaan irratti raawwatame Shimallis Abdiisaa hundi kan beekan Haajiin kun ajjeefamuu Jawaararra ibsaniiru. Haaluma kanaan waggaa 2 dura garee maafiyaa magaalaa Shaggar saamichaaf ajjeechaa irratti bobbaate OBN irratti ba'uun kan saaxile Haaji Muhammad amma ajjeefameera jedhame. Obbo Jawaar Mohammad dhimma kana ilaalchisuun galgala irraa sa'aatiiwwan dura akka ibsanitti jaarsa caayaa OBN irratti dhiyaachuudhaan akkaataa kantiibaan Shaggariif maafiyaan
lafa isaa itti saaman himate osoo inni booyuu galaafatanii lafa isaallee amma qircachuudhaaf qondaaltonni magaalaa Shaggar qophaa'aa jiru jedhan Jawar Mohammad abbaan qabeenyaa kun akkamiin akka ajjeefame eessatti akka ajjeefame ammaaf odeeffannoo guutuu laachuu baatanillee garuu galaafatamee jiraachuu mirkaneessan. Taatee kana ammatti nuti dhuunfaadhaan wanti mirkaneessine jiraachuu baatus Haaji Mohammad ajjeesuudhaaf kantiibaan magaalaa Shaggar kan dhaadatan waggaa 2 dura ture. Ajjeesuuf saamuu amala kan godhatan kantiibaan magaalaa Shaggariif fakkaattonni akka isaanii dhimma lafaa irratti jaarsa guddaa doorsisaa turuu abbaa kanaatu ifatti himachaa ture. Haaji Mohammad investara Oromoo yoo ta'u waggoota dheeraadhaaf nama dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessa hojjateef boodarra muuxannoo qabu fayyadamuun biyya isaa tajaajiluudhaaf jecha real estate irratti hojjechuudhaaf gara biyyaatti galanidha. Abbaan qabeenyaa kun lafa irratti hojjechuudhaaf isaan barbaachisu mootummaa irraa gahaa kan argatan yoo ta'u isaan keessaa Shaggar naannoo Burraayyuu, Adaamaa, Arsiif Baale irraa lafa fudhatanii irratti hojjechaa turaniiru. Ta'ullee namoonni mootummaa garii kan akka Dr. Tashoomaa Addunyaa lafa isaa kana guutuu irraa fudhatanii turan. Kana hordofee boodarra abbaan qabeenyaa Haaji Mohammad dhimma kanarratti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa bira kan deeman yoo ta'u Shimallis Abdiisaa illeen himannaa isaanii kana guutummaatti fudhatanii Dr. Tashoomaa Addunyaatiif xalayaa barreessanii akka turan OBN yeroo sana baasee ture. Akka xalayaan OBN yeroo sana baasee agarsiisutti Shimallis Abdiisaa xalayaa Dr. Tashoomaaf qondaaltota mootummaa kaaniif erganiin lafti Haaji Mohammad akka deebitu hubachiisanii turan. Xalayaan kunis Dr. Tashoomaa Addunyaa bira kan ga'e yoo ta'u yeroo sana faallaa kana Dr. Tashoomaa Addunyaa xalayaa sana pirezidaantii Shimallisiif deebisuu didanii akka turan OBN gubbaatti Anwar Jamaal mirkaneessanii turan. Sababiin ammoo lafa Haajii deebisuu waan hin barbaanneef ture. Haaji Mohammad dhimma kanarratti Dr. Tashoomaa Addunyaa bira deemuudhaan yookaan kantiibaa kana bira gahuudhaan sa'aatii 3 caalaa waliin haasa'uu yeroo sana mirkaneessanii Dr. Tashoomaa Addunyaa tasuma lafa isaa deebisuu akka hin feeneef xalayaa Shimallisillee deebisuu akka hin barbaanne ibsatanii turan. OBN gubbaatti saaxilanii turan Haaji Mohammad qophii caayaa irratti yaada kennanii turaniin dhimma lafaa irratti kantiibaan kun malaammaltummaa raawwachuu akka barbaade kan ibse Haaji Mohammad yeroo sana kunis maallaqa miliyoona 10 ol yoo nuuf kennite malee tasuma lafatee hin deebisnu jechuudhaan isa didanii akka turan himatanii turan. Kantiibaan magaalaa Shaggariif namoonni dhimma kana keessaa harka qaban ifatti ba'anii yoo maallaqa barbaannu kana kaffalte yookaan gubboo kana kaffalte malee tasuma waraqaa kan kee yookaan lafa kan keessiif hin deebifnu akkasumas ammoo yoo kaffalte waraqaan nu dura jira irratti siif mallatteessina jedhanii akka turan Haajiin himanii turan. Yoo sana ta'uu baatte ammoo asumatti deddeebi'aa olta malee tasuma lafa keessa hin deebifnu jechuu qofa utuu hin taane akkasumaan dadhabdee hafta jedhanii ifatti Haajii kanatti dubbachaa kan turan Dr. Tashoomaa akka ta'e Haaji Mohammad dubbatanii turan. Dr. Tashoomaa Addunyaa yeroo sana nuti lafa kee miti sillee ni ajjeefna jechuudhaan ifatti ittis dhaadatanii akka turan Haajiin himatanii turan. Inumaa deem gara biyya alaa sunitti deebi maallaqa fiduu dandeessa garuu yoo asitti deddeebi'aa oltee nuti si ajjeefna naan jedhaniiru jechuudhaan Haajiin kun OBN caayaa gubbaatti himatanii kan turan Adoolessa 2024 ture. Kachina qonname sa'a 3 fixe Dr. Tashoomaa wajjin sa'a 3 fidniti wal mormii maanna morman gallakkisii deemi si usijjeesu hinduutaa unkaan qabeenna kee unkaan biliyoona 5 birri ganzaba dubbachuu dhiisi ganzaba sii jiru fidee miti deemi biyya alaatitti ammallee hin fidda gallakkisii deemi bootaasan achii badi kanuman sitti maan achii badi biyya Dr. Tashoomaa kantiibaa Shaggar Siitiiti. OBN TV mootummaa guddicha yoo ta'u yeroo sana hawaasni bal'aan Oromootiif Itoophiyaa dhimmicha taajjabee ture. Dr. Tashoomaa Addunyaa ofiif kallattiidhaanis taatee sanarratti deebii kennanii turan. Dr. Tashoomaa Addunyaa jaarsa kana waliin dhugumaan haasa'uu yeroo sana OBN gubbaattis mirkaneessanii turan. Ta'ullee arra waggaa 2ffaa irratti jaarsa biyyaatiif abbaa qabeenyaa Oromoo kana ajjeesaniiru jedhame. Sababiin ajjeechaa sana raawwataniif maali kan jedhu gaaffii ijoo yoo ta'u deebi'iin ammoo Haaji Mohammad bira jira. Dhimma kanarratti Haaji Mohammad yeroodhuma sana OBN irratti ibsa kennaniin wanti lafa koo deebisuu hin feeneef qabeenya kana hunda waan nyaataniifi jedhanii turan. Inumaa sababiin ajjeesuudhaaf natti dhaadataniif illee qabeenya koo waan fixaniif jecha furmaanni na ajjeesuudha akkasumas Shimallisiif dhimmicha irratti deebii kennan waan dhabaniif na ajjeesuu filachuu danda'u jechuun OBN gubbaatti Haaji Mohammad Adoolessa jechuun waggaa 2 akka irraa ibsanii turuun ni yaadatama. Oduu teenya xumuraatiin
Namoonni dhuunfaadhaan YouTube fi TikTok irratti oduu dhiyeessan kamuu miidiyaalee dhuunfaa isaanii galmeessuun dirqama jedhame. Kanaanis miidiyaaleen dijitaalaa hundi dirqama akka abbaa taayitaa jalatti galmaa'an labsiin qophaa'aa jiraachuun himameera. Haaluma kanaan abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa miidiyaaleen dijitaalaa hundi Itoophiyaa keessatti hojii hojjetan sirna galmee keessa akka galan dandeessisuuf labsii miidiyaa yeroo ammaa hojii irra jiru fooyyeessuudhaaf hojii qophii gaggeessaa jiraachuun dhagahameera. Akkasumas miidiyaalee seeraaf naamusa ogummaa cabsan irratti tarkaanfii bulchiinsaa akka fudhatu abbaan taayitichaa akeekkachiiseera. Ibsi eda bahe akka jedhutti dhaabbileeniif namoonni dhuunfaa hedduun Facebook, TikTok, YouTube fi marsariitiiwwan biroo fayyadamuudhaan tajaajila miidiyaa yookaan oduu dhiyeessan jiraachuun ifoomeera. Kanaanis ragaa galmee abbaa taayitaa irraa namoonni kun osoo hin argatin hojii irra akka jiran ibsame. Abbaan taayitichaa dhimmicha irratti akka jedhetti sababiin kunis labsiin miidiyaa bara 2013 ba'e galmee miidiyaa intarneetii dirqama osoo hin taane fedhiidhaan akka ta'u hayyamam. Namni lammii Itoophiyaa ta'e miidiyaa intarneetii hundeessuu barbaadu galmee akka gaafatus ni hayyamama ture, garuu fedhiidhaan malee yeroo sana hin dirqu ture. Namni ulaagaalee labsichaan kaa'aman guute yoo galmeeffame abbaan taayitichaa guyyoota 30 keessatti ragaa galmee kennuufiin dirqama ture. Yoo yeroo sana keessatti deebii hin argannellee ragaan sun osoo hin ba'in dura namni tokko miidiyaa irratti yookaan YouTube irratti dhuunfaan hojjechuu ni danda'a ture. Amma garuu abbaan taayitichaa sirni galmee fedhii irratti hundaa'e kun hanqina seeraa akka qabu ibsuun miidiyaaleen hundi galmee dirqamaa keessa akka galan labsii haaromsuun barbaachisaa ta'uu ibseera. Hojii leenjiitiif marii torban darbe Finfinneetti gaggeeffame irratti Daayirektarri olaanaan abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa Hayimaanoot Zallaqaa akka jedhanitti labsiin fooyya'uun isaa galmeen miidiyaa hundaa dirqama ta'aa jedhan. Miidiyaan hundi sirna galmee keessa ni gala yookaan abbaa taayitaa jalatti ni galma. Kanaaf ammoo labsii fooyyeessuun dirqamaa jechuun mirkaneessan. Yookaan namni abbaa taayitaa kana irraa hayyama hin arganne amma booda hojjechuu hin danda'u akka jechuuti. Yookaan gama biraatiin AGM Itoophiyaa keessa yoo jiraate amma booda hayyama abbaa taayitaa malee hojjechuu hin danda'u akka jechuuti. Qondaalli sun hojii fooyya'insa labsichaa irratti hojjetamaa jiraachuuf boordiin abbaa taayitichaa hojii kanaaf eeyyama kennuu ibsan. Boordichi miseensota 9 akka qabu kan ibsan dura ta'aan isaa immoo Daayirektara olaanaa tajaajila odeeffannoof nageenya biyyaalessaa obbo Reedwaan Huseen akka ta'es eerame. Hayimaanoot akka ibsanitti mana maree bakka bu'oota ummataallee fooyya'insa labsichaa irratti tumsuuf fedhii qabam. Abbaan taayitichaatis ulaagaalee haaraa labsicha keessatti dabalamuu qaban qopheessaa jiraachuutu eerame. Ibsi kun akka jedhutti miidiyaaleen dijitaalaa galmaa'uu qofa utuu hin taane qabiyyee isaanii irratti hordoffiif to'annoon cimaanis ni gaggeeffamam. Gabaasni miidiyaalee seera labsii miidiyaatiif naamusa gaazexeessummaa kabajee hojjechaa jiraachuu isaanii ni hordofamam. Miidiyaalee seeraaf naamusa cabsan irratti tarkaanfii bulchiinsaa fudhatamaa jiraachuu kan eeru abbaan taayitichaa miidiyaaleen intarneetii irratti amma booda hojjetanillee seera cabsinaan haala wal fakkaataadhaan yoo tarkaanfiin irratti hin fudhatamne ni agartan jechuun abbaan taayitichaa akeekkachiiseera. Amma booda miidiyaalee YouTube irratti hojjetan kamuu ni eeggama. Kan TikTok irratti oduu dhiyeessanis ni hordofama jechuudha. Dabalataanis dhaabbilee haasaa jibbiinsaa odeeffannoo sobaa yookaan gabaasa nageenya ummataatiif biyyattii irratti miidhaa geessisan tamsaasan irratti qaamolee seera raawwachiisanitti dhimma isaanii dabarsuun tarkaanfiin seeraa akka fudhatamu hojii cimaan hojjetamaa jira jedhame. Kun kan dhagahame abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa miidiyaalee dijitaalaa akka Waazeemaatiif Addis Istaandaardi galmee isaanii haquu booda ture. Kanaanis jarri Itoophiyaa keessatti hojjechuu akka hin dandeenye dhorkamanii turan. Ibsi amma bahe immoo abbaan taayitichaa amma booda miidiyaalee akkasumas namoota dhuunfaa oduu dabarsan hordofuudhaaf yaadameetii jedhame. Kun ammoo miidiyaalee biyyattii yookaan bilisummaa pireesii irratti du'aatii biraa fiduu akka ta'etti ibsamam. Itoophiyaan akkuma beekamu bilisummaa pireesiitiin biyyoota addunyaarraa biyyoota du'an keessaati.